Hi family jirra jirtuu uummata kashtii uummata qaalii zaree guzoo wada garami guzoon ar'a garamiin jettanii guzoon ar'a guzoo deemaa jira ka eessa deemaa jira yoo jettanii bakkeen deemaa jiru guzoo deemaa jira inshallah rabbiin haajaa muraada nuuf haa guutuu nama biyya namaa bichaa taa'e miti nama biyya keessa taa'ee bakka yoomuu yoo dhaqan nama gammachiistu bakkee yoomuu dhaqan das nama jettu bakka kami eessa deemuuf jettanii yaaddan faamilii karaan kun karaa kami warri beektan kan hin beekne silaa isinirra hin laallamu warri beektan karaan kun karaa kami guzoo zaaree wadeenno guzoon har'a garam yoo jettan guzoon har'a gara beeyti rabbii ziyaaruu deemaa jira alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiin gaafa biyya itti kaluu jiraatanillee yoo jiraatan gaafa rabbiin namaa katabe malee dhaquun hin danda'amu jechuudha. Nama dhuunfaa galu yookaan adda ofii jiraatatu bakka fedhe yeroo barbaade deema malee namni mana namaa jiru bakka fedhe deemuu hin danda'u sa'a ofii hajame sanitti jechuudha. Namni harka namaa jiru namni mana namaa jiru jechuudha. Alhamdulillah rabbil aalamiin har'a rabbiin kiyya haala naa mijeessee umraa dhaquuf deemaa jira jechuudha. Alhamdulillah hawwii kiyya yeroo hedduuti yoo dura ramadaana keessa dhaqa jireeyyu gonkumaa ramadaana keessa dhaquu hin dandeettuu naan jedhanii namni mana namaa jiru mirga hin qabu. Alhamdulillahi rabbiin gaafuma namaa laaffise gaafuma rabbi hin dhayxaa hin ziyaartaa namaan jedhe dhaqanii jechuudha. Wallaahi ruhaan namallee akkasuma gaafa rabbi jedhe malee hin baatu jechuudha. Hawwiin namaa kamiyyuu gaafa rabbiin jedhe malee galma hin ga'u jechuudha. Rabbiin hawwii fi yaada kenna muraada kenna hunda haajaa fi muraada akkaayoo fi karoora kenna hunda rabbiin galmaan nu haa ga'u. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota YouTube chaanaala kiyya jalatti argamtan jirra jirtu baga jiraattanii hundumti keessanuu kan amantaa birallee shamaa harka fuune kan haqa maatii taatanii nafaana jirtan hundi keessanuu galatooma isiniin jedha. Har'a guzoon kiyya gara beeyti rabbii ziyaaraati akkuma argitan beeyti rabbii dhufee jira kaameeraa maalii hin qabu ofuma of waraabe makka dhufee alhamdulillahi ka rabbiin beeyti rabbii na dhaabe du'aayii kadhachuuf alhamdulillah guzoo har'a gara beeyti rabbiiti dhufee alhamdulillahi rabbiin guyyaa har'aa naa katabee akka dhufee beeyti rabbii ziyaaruu na taasise alhamdulillahi. Beeyti rabbii alhamdulillah ramadaana keessa baay'ee tokko zahmaa ture amma kunoo bareeda jira alhamdulillahi. Bishaan zanzamaa asii bishaan zanzamaa jarkaanitti qicachuufi jechuudha. Naannoo kana bishaan zanzamallee waraabbachuufi egaa salaannee mataa murannee geessinedha jechuudha. Iddoon kuni kana fakkaata bishaan zanzamallee dhuynee bishaan zanzamallee qicannee makaan keessa baay'ee turre alhamdulillahi rabbiin nama beeyta rabbii dhufu hawwii qabu hunda rabbiin haa fidu. Nama baay'ee ka humna dhabee dheebuu makkaa osoo qabu dheebuu umraa osoo qabu kun immoo humna dhabee kun immoo osoo bira jiru nama geessu dhabe jechuudha. Yookaan guyyaa rabbiin namaa katabe malee guyyaa rabbiin bakka kana hin dhaabatta jedhe malee namni dhaabatu hin jiru jechuudha. Osoo itti kaluu jiraatanillee yoo namni nama fide malee akkanaan gabbayanii hin deemani. Alhamdulillahi haa ta'u rabbiin gaafa rabbiin namaa katabee fi gaafa rabbiin namaa lallabe as dhaabatanii rabbiin nama hawwii umraa qabu hunda rabbiin haja muraada isaa haa guutu ka humna dhabe rabbiin waa hunda muraada isaa guutee fi as haa dhaabu ka osoo itti biyya makkaan jirtu jiru namni fidu dhabamellee rabbiin haala haa mijeessuu fi namni hunduu haajaa mataa isaa qaba. Wanta rabbi ofiitti lallabatuu fi wanta rabbi ofiitti boo'u qaba namni marti isaatu jechuudha. Namni martuu haajaan isaa hedduu rabbiin nama maraayyuu haajaa muraada isaa hawwii haa guutu. Beeyti rabbii dhufee ziyaaree waan ofii waan yaada garaa ofii waan hawwii karoora ofii rabbi ofiitti boo'e bakka kana dhaabbachuun abbaa rabbiin isaa fi
haala mijeesse abbaa rabbiin isaaf haala laaffisee fi rabbiin hin danda'a qabaatadha rahmanni isaa bal'aadha nama hunda asaa dhaabu kan humna dhabellee rabbiin humna haa ta'uu fi kan akka itti dhufu dhabellee rabbiin haala haa mijeessuuf jechuudha. Rabbiin nama kamiyyuu nama islaama ta'e nama beeyti rabbi ziyaaruu hawwii qabu hunda nama du'aayii ofii haajaa ofii rabbitti hasaafachuu fedhe hunda isaa rabbiin fidee asaa dhaabu. Rabbiin du'aayii hiyyalleen irraa haa taqabbalu beeyti rabbii ziyaaree alhamdulillaahi salaatee du'aayii godhee alhamdulillaahi rabbiin galanni haa ga'u ziyaaree alhamdulillaahi rabbii yaa rabbii kiyya osoo asiin durallee dhufee jira osoo hin galle ammallee takka mana keetitti na deebisi yaa rabbi yaa Allah jedhee alhamdulillaahi ammallee dhufee ziyaaree rabbiin du'aa irraa taqabbalu madiinallee rabbiin na haa dhaabu insha Allah osoo hin galle yaa rabbii kiyya madiinallee ziyaaree hajjii immoo abbaa manaa wajji malee hin ta'u jedhanii insha Allah rabbiin gaafa rabbiin biyya keenya kanallee nu dabarse tokko biyya arabaa teennee madiinaa fi makkaa umraa hajjii hawwuu kana jala rabbiin nu baasee nama mana keenya taa'ee biyya keenya irraa madiinaa fi makkaa hajjii nama dhaqu rabbi nu haa taasisu maan rahmanni rabbii bal'aadha akkuma nama kaawwanitti bal'isee biyya ofiitirraa abbaa manaa ofii wajjiin maatii ofii wajjiin umraa hajjii dhufan kanatti rabbiin nullee nutti bal'isee nama biyya ofiitirraa maatii ofii wajjiin umraa madiinaa hajjii dhufee rabbii ofii kadhatu rabbiin nu haa taasisu insha Allah. الحمد لله كانت بيار اللهم لك الحمد والشكر ثم الحمد لله الحمد لله يا ربي يا غلني سيهاغو كبيت ربي منك يا نتابدي الحمد لله يا ربي مدينة لنا دابي إنما قبري رسول ربي زهارة أكي زهار يا ربي نتاسسي كميك أكم تجراكا ربي ملي نمني قبحين قمني كبيت ربي لكو حويك أبو وصبي مكانا كيس جرو arabni fiduu didde meeqatu jira yaa rabbii kiyya takkatti matana beeyti kan kee mana keenya agarsiisi ka jedhee hawwu baay'ee jira yaa rabbii kiyya Allah arabni hundi tokko miti tokko nama fidaa tokko immoo inshaallah suma jedhu yeroo namarraa guba araba inshaallah jettee yeroo namarraa gubduu miti ka eshi jettee yooma san nama hawwii beeyti rabbi ziyaaraa qabu hunda namni akka fidu rabbi isiniif haa taasisu rabbiin araballee isinii haa laaffisu asitti bishaan zanzamaa dhugaa jira. Madiinaa dhaquufanii dhaqee obbolaa koo arguufanii zanzama achii dhugee dheebuu bahuufanii alhamdulillah bishaan baay'ee dhuge bishaan zanzamaa kana fayyaa hundaafu waa hunda niyyatanii dhuganii rabbiin irratti namaa aafiu insha Allah dhibee teenna hunda rabbiin nu aafiu والله ورا بيت ربي هندك ربي أسيسن هاد أبو كهم ندبدني اللي كأسو أزر تنجر دبدني اللي ربي إنجر ما وراه إسلا في والله زهارة من ربي زهارة بيت ربي أسيسن هاد أبو الحمد لله رب العالمين الحمد لله قمت شو قداك أبا الحمد لله بيت ربي دك زهارة الحمد لله osoo biyya kiyya hin galle mana rabbiititti deebi'ee ziyaaree du'aa godhe rabbiin du'aa kanarraa taqabbalu rakkataa kullee rakkoo haa baasu beelaa kullee beelaa rabbi haa baasu hajamaa kullee rabbi hajaa haa baasu dhibamaa hospitaala jiru kullee rabbiin haa fayyisu alhamdulillahi ramadaana keessatti baay'ee zahmaadha dhaquu hin dandeenye alhamdulillahi shawaalin keessa dhaqe alhamdulillahi amma bareeda baay'ee zahmaa miti jechuudha jiddu magaleessa alhamdulillah rabbiin galanni haa ga'u dhaqee ziyaaruun alhamdulillah yaa rabbi nama maraa dhaabi nama hawwii qabu hunda dheebuu isaa baasi namni hunduu dhufee beeyti rabbii ziyaaree bishaan zazzamaa dhugee rabbiin dheebuu isin haa baasu wallah rabbiin rakkataa kenna malaa rakkoo haa baasu hajamaa kenna malaa rabbiin nama kenna hajamaa rakkataa kulli rabbi rakkoo irraa jijjiiru hajamaa kulli rabbi hajaa isaa baasu dhibamaa hospitaala jiru kulli rabbiin fayyisee fayyaa isaa xabiiba haa godhu rabbiin walumaanuu hordoftoota kiyya ka isin beeku ka isin hin beeyne illee walumaanuu rabbi hajaa muraada kenna nu haa guutu wallaahi
beeyti rabbii dhaqee wallaahi baay'ee tokko namatti tola. Alhamdulillaahi alhamdulillaahi. Wallaahi ramadaana keessa deemu malee jedhee zahmaafuu hin galtu. Zahmaafuu gara dhayixuun hin qabdu. Jarri dhaqanii galanii lammata na wajji deebi'anii jechuudha. Zahmaatu gara deemtu takka hin qabdu achi geettee ookii garrumaan ol seentu nu hin jiru osuma naan jedhan waan fedhe haa ta'u nan deema jedhu. Giddiin na tursiisanii shawaaliin na ga'anii jechuudha. Haa ta'u alhamdulillaahi wallaahi hedduu tokko gammadee yaa rabbi beeytii kan kee osoo ziyaaraa takkaasitti osoo hin deebi'in nan galchini osumaa jedhu alhamdulillaahi rabbiin beeyti rabbi na fidee ziyaaree alhamdulillaahi du'aa rabbii kiyya kadhee rabbiin kiyya narraa haa taqabbalu. Aafiyaa kenna keessa barakaa, umrii kenna keessa barakaa, jireenyi kenna keessa barakaa, ammiroon kenna, ilmaan kenna, biyyi kenna waan hunda rabbi barakaa nu haa godhu. Umriin kenna barakaa, wanni hundi barakaa rabbiin nu haa godhu. Fayyaa kenna, aafiyaa kenna, jiruuf jireenya kenna, dalagaa kenna wanni hundi rabbi barakaa nu haa godhu. Akkasii faamilii kiyya. Inshaallah isinillee du'aayi rabbiin narraa taqabbalu rabbi hajaa muraada nu haa guutu. Kana fakkaata ziyaaran beeyti rabbii inshaallah rabbiin nama waggaan deebi'ee waggaa miti nama ji'aan deebi'ee wal ziyaaruu rabbiin nu haa taasisu akkasii guzoon makkaa umra beeyti rabbii kana fakkaata haala kanaan beeyti rabbii umraa godhee geesse amma gara manaa deebi'aa jirra jechuudha. Akkasii faamilii kiyya viidiyoo isin waraabee caacataan baay'ee jira. Kanaaf sagalee kiyya irratti isin waraabe kaameraa maalii ofumaa ta'ee waraabe kanaaf viidiyoon hin sosocho'a. Kaameraa maalii hin qabnu yuutubarri silaa kaameraa maalii barbaachisaa? Yuutubara gaafa yuutubara kafetanyaa ta'an inshaallah kaameraa maalii taana. Ammaa fi abbaan ofumaa kaameraa maalii ofumaa ta'a. Akkasii inshaallah rabbi kheyrii haa godhu amma inshaallah rabbiin gaafa rabbiin waa mara haala nuu mijeesse rabbiin nu haa laaffisu. Asumaan rabbiin hajaa muraada hunduma keessanuu isiniif haa guutuu ka isin beekullee ka isin hin beeknellee anaa miti ka isinii godhu rabbi ka isinii hajaa muraada guutu rabbi hajaa muraada keessa rabbi haa guutu. Warra beeyti rabbi akka kiyya dheebottanii yoom beeyti rabbi dhaqa. Yaa rabbi osoo beeyti rabbi hin ziyaareen biyyatti nan deebisii warra jettanii rabbi hajaa muraada keessan haa guutu. Viidiyoon kiyya kana fakkaata. Aga viidiyoo biratti